Qabxii qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara 2014 galmaa'e keessatti barattoota sirnaan qopheessuu fi qophiin barattootaa hanqina qabaachuu gaheen maatii fi hawaasa laafaa ta'urraa kan maddeen qabxiin gadaanaan galmaahuu seenaa yeroo dhiyooti. Hanqinoota qophii qormaata biyyoolessaa kana maqsuuf bara 2015tti qooda fudhattoota wajjin marii gaggeessuun deeggarsi barsiisaa daran akka cimu taasisuun barattoota 3,000 ol qormaata biyyoolessaatiif qopheessaa jiraachuu waajjira barnoota godina Baalee Bahaa himeera. Qormaata biyyoolessaatiif deeggarsi barsiisaa daran akka cimu taasisuun qophii gahaa godhaa jiraachuu barattoonni dubbifne nutti himani. Torbaanitti aarsatii sa'aatii booda nu yaamanii barnoota dabalataa nu kennu jechuudha. Keessa deebii kutaa 9 fi 10 fi 11 fi 12 haala gaariidhaan nu qayyabachiisaa jiru. Hagana jennee yaanu garuu qabxii bareeda hin galmeessine 500 ol inshaallah hagas hin galmeessine qo'achuudhaan akkasuma barnoota akka deeggarsaatiin nu kennamullee dhufee hordofuudhaan akkasuma barnoota kutaa keessa barannullee osoo nafne dhufeetuma barachuu jira. Qabxii gaarii galmeessa dheetumaan eegaa jira. An akka gosa barnoota kiyyaa irratti guyyaa roobii kamsaa fi qadaamee deeggarsa alaa gurra amma barsiisu kana alatti barsiisaa hin jira. Inni kun maalidhaaf hoo jennee ilaalle xiiqii san bahuudhaaf waan ta'eef kan akka hoo rabbi nu gargaare xiiqii san hin baana jennee yaada qabna. Bara kana qormaata irratti dhiyaatan hunda barsiisota keenya wajjin walii gallee marii taasifnee barattoota tana qabxii gaarii fidanii akka darbaniif meekaappiidhaan guyyaa deeggarsa goonuuf selekti goonee baasnee sagantaadhaan barattoota teenya deeggaraa jira. Bulchiinsa magaalaa Giniirittis barattoota 600 ol qormaata biyyoolessaatiif qopheessaa jiraachuu itti gaafatamaa waajjira barnoota magaalaa Giniir obbo Damee Baqqalaa himani. Qarshiin ramadamee fi xiqqaate qarshii 70,000 barsiisota ramannee akka isaanii barattoota kana ga'umsan hojii garaagaraa hojjechaa jirra. Bara dhufuu xiqqaate barataa keenya karaa uummanni nurraa eeguun karaa hawaasni itti gammaduun ijoollee kana qabxii darbiinsaa akka isaan galmeessisan hin hojjenna. Qooda fudhattoota hirmaachisuun barsiisotaaf onnachiiftuu birrii 200,000 ol walitti sassaabuu itti gaafatamaa waajjira barnoota godina Baalee Bahaa obbo Miiliyoon Geetaachoo himani. Barsiisuma deeggaru kanaaf deeggarsa adda addaa waan silaa isaa kakaasuuf gara qarshii 200,000 oliiti akka godina keenyatti kan ramadame. Even manni barumsaa bifa addaatiin 60,000 ol ramadee itti barsiisota kakaasuuf waan adda addaa qopheessuuf hojiiwwan hojjetamaa jiru. Hojii boonsaa fi guyyaa sanbata guutuu barattoonni guyyaa torban mana barumsaa keessa akkaataa itti oolanii deeggarsa godhamanii fi shittiilee garaagaraa dorgommii garaagaraa keessatti kan gaggeessaa jiran ta'udha.